Oduu gammachiisaa jiraattota magaalaa Adaamaaf naannoo isheetti argamtan hundaaf kiruusedii guddaa kiruusedii fayyisuu Yesuus jedhuun qophaa'ee isin eegaa jira. Guyyaa kana sagalee Waaqayyoo humnaan ni lallabama, faarfannaadhaan Waaqayyoon ni waaqeffatama, dhukkubsattootaaf ni kadhatama, ayyaana qooddachuun ni geggeeffama. Tajaajiltoonni guyyaa sanaa hojjetaa wangeelaa Daagii Ward Mills. Daagii Ward Mills is a dynamic healing evangelist, apostle, Faarfataa Guutuu Shifarraa, Faarfataa Masfiin Guutuu. Guyyaan sagantaa kanaa Sadaasa 20 hanga Sadaasa 22 Istaadiyoomii Abbabee Biqilaa magaalaa Adaamaatti. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya lafa jirtanitti nagaan Waaqayyoon keessaniif haa ta'u. Shalom, nagaan isiniif haa ta'u. Ani Paaster Bujaa Soosanii jedhama. Tajaajilaa Waldaa Birhaan Kiristoos Adaamaati. Ani maqaan koo Paaster Lolaa Margoo Waldaa Christ Open Door magaalaa Adaamaarraati. Sagaleen Misiraachi tokko isiniif qabadhee dhiyaatee jira. Konfiraansii Fayyisuu Yesuus. Konfiraansii kana kan qopheessinu tokkummaa warra Wangeelaa Kaawunsilii Adaamaa wajjin. Sadaasa 20, 21 fi 22 magaalaa Adaamaa Istaadiyoomii Abbabee Biqilaa irratti. Kanaaf sagantaa kana irratti hirmaachuudhaaf hundi keessanuu affeeramtanii jirtu. Sagantaa kana kan tajaajilu Daagii Ward hojjetaa wangeelaa jedhama. Akkasumas Faarfataa Guutuu Shifarraa, Faarfataa Masfiin Guutuu wajjiniini yeroo waaqeffannaa bal'aadhaa fi dhukkubsattootaaf ni kadhatama, biyyaaf ni kadhatama. Paasteroonni leenjii guyyaa 2 ni qabu. Sanbata duraa fi sanbata guddaa leenjii guddaan ganama ni kenna. Kanaaf iyyuu guyyaa kana argamtanii akka nu wajjiniin waaqeffattan isin afeeruu fan dhufe baay'ee isin jaalanna. Nuuf kadhadhaa. Nagaadhaan kottaa eebbifama. Ani maqaan koo Eliyaas Taaddasaa jedhama. Waajjira bulchiinsaaf nageenya magaalaa Adaamaa qindeessitoota amantaa fi amantaadha. Akka magaalaa Adaamaa akka waajjira nageenya eeyyama kennamee jira. Istaadiyoomii Abbabee Biqilaa keessa hin gaggeeffama. Kanaafuu namni hunduu gamanaa dhufuu hin danda'a jechuudha. Gidduu galee naafi.